Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon ni amanna. Ameen. Kun barnoota koorsii seenaa mana kiristaanaati. Viidiyoo kana sheer godha, koppii liinkii godha. Akkuma kana immoo foloo gochuutiin miseensa mana kanaa ta'a isiniinan jedha. Akkuma kana yuutuubii kiyyaa deemaati sabskiraayib godhaati miseensa ta'a. Achirrattis viidiyoon kun ni gadhiifama waanta ta'eef. Egaa seenaa mana kiristaanaa kutaa tokkoffaa irraa kaafneetu kan nuti ilaalaa jirru jechuudha. Keessattuu kutaa tokkoffaa keessatti seensa isaa, kutaa lammaffaa keessatti immoo moggaasa mana kiristaanaa fi hundeeffama mana kiristaanaa ilaalleerra jechuudha. Kutaa sadaffaasaa kana keessatti immoo kan nuti ilaallu maalidha? Seenaa mana kiristaanaa bakka sadiitti qoonneetu ilaalla jechuudha. Seenaa mana kiristaanaa bakka sadiitti qoonneetu ilaalla jechuudha. Egaa qorattoonni seenaa mana kiristaanaa maal godhu? Seenaa mana kiristaanaa bakka sadiitti qoodaniitu kan isaan barsiisan jechuudha. Seenaa mana kiristaanaa bakka sadiitti qoodamaa jechuudha. Inni jalqabaa seenaa mana kiristaanaa bara durii, inni lammaffaan seenaa mana kiristaanaa bara giddu galeessaa, akkuma kanaa inni sadaffaan immoo seenaa mana kiristaanaa bara boodanaa yookaan immoo kan ammaati jechuudha. Seenaa mana kiristaanaa bara durii kan jedhamu hundeeffama mana kiristaanaa caamsaa 18 bara 33 kaasee hanga jaarraa 11ffaa yookaan immoo bara 1154tti kan jiru seenaawwan hunda kan of keessatti qabatudha jechuudha. Seenaa hundeeffama mana kiristaanaa caamsaa 18 bara 33 kaasee hanga jaarraa 11ffaa yookaan immoo bara 1154tti taateewwan jiran kan of keessatti haammatudha jechuudha. Gidiraawwan achi keessa jiran akkuma kana rakkoo fi dhiibama kiristaanota irra gahaa ture achi keessa kan jiran iddoo tokkotti kan walitti haammatudha jechuudha. Akkuma kana seenaa mana kiristaanaa bara giddu galeessaa kan jedhamu immoo jaarraa 11ffaa yookaan immoo bara 1154 kaasee hanga jaarraa 16ffaatti yookaan immoo hanga sochii Maartin Luuter yookaan hanga jaarraa 16ffaatti kan jirudha jechuudha. Yookaan hanga bara 1517tti kan jiru. Kun immoo maalidha? Seenaa mana kiristaanaa bara giddu galeessaadha jechuudha. Gidiraawwan, dhiibbaawwan akkuma kanaallee rakkinawwan turan hundumaa dhiphinawwan mana kiristaanaa irraa fi kiristaanota irra gahaa turan hundumaa iddoo tokkotti kan walitti haammatudha jechuudha. Inni sadaffaan immoo seenaa mana kiristaanaa bara boodanaa kan jennu jaarraa 16ffaati kaasee hanga ammaatti kan jiru yookaan hamma sa'aatii nuti amma jirru kanaatti kan jirudha jechuudha. Kanaaf seenaa mana kiristaanaa kana sadan yookaan immoo bakkee sadiitti kan qoonne kana tokko tokkoon adda baafneetu ni ilaalla jechuudha. Inni kan biraan immoo egaa maalidha? Seenaan mana kiristaanaa abbootaan yookaan immoo bara abbootaan bakka sadiitti qoodamaa jechuudha. Bara abbootaatiin bakka sadiitti qoodamaa jechuudha. Innis maalidha yoo jenne seenaa mana kiristaanaa bara abbootaatiin bakka sadiitti kan inni qoodamu inni jalqabaa seenaa mana kiristaanaa bara duukaa bu'ootaa jechuun yeroo duukaa bu'oonni lubbuun jiranitti wantoota isaan dabarsan wareegama duukaa bu'oonni dabarsan dhiibbaa fi gidiraawwan duukaa bu'oonni dabarsan ari'atamuu isaan irra ga'e fi kan kana fakkaatan kan nuti keessatti maal goonudha kan nuti ilaalludha jechuudha. Egaa inni kun maalidha? Seenaan mana kiristaanaa bara duukaa bu'ootaa kun hundeeffama mana kiristaanaa irraa kaasee jechuun caamsaa 18 bara 33 kaasee hanga Yohaannis addunyaa kana irraa boqotetti yookaan immoo hanga waggaa 100tti jechuudha. Duukaa bu'oota 12 keessaa umurii dheeraa kan jiraate yookaan immoo umurii quufee kan jiraate eenyudha? Yohaannis Wangeelaawwiidha jechuudha. Yookaan immoo qulqulluu Yohaannis Wangeelaawwiidha jechuudha. Inni kan inni jiraate waggaa 100 guutuu jiraate jechuudha. Kan inni jiraachaa tures immoo egaa wangeela lallabaa hojii waaqayyoo hojjechaa akkuma kana hanga gaafa wareegamutti dhiibbaa argeera, gidiraa argeera jechuudha. Hanga fixmootti illee deemeetu hidhameera jechuudha. Kana qofa osoo hin taane egaa mana hidhaa keessa taa'ee immoo mul'ata isaa akka inni barreesse seenaan isaa lafa ni kaa'a jechuudha. Asirratti kan nuti hubachuu qabnu Yohaannis inni Wangeelaawwii fi Yohaannis abbaan mul'ata tokko ta'uu isaanii beekuun dirqama keenyadha jechuudha. Inni kan biraan immoo egaa seenaa mana kiristaanaa bara wareegamtootaa kan jennu jechuun bara duukaa bu'ootas wareegamummaan jira. Haa ta'uutii bara wareegamtootaa kan nuti jennu immoo bara 64 kaasee hanga bara 312tti jechuudha. Bara 64 kaasee hanga bara 312tti. Yeroon kun immoo egaa kiristaanonni hedduun kan isaanitti maal ta'anii gidiraa argaa turan hedduun isaanii kan wareegaman jechuudha. Sababa garaa garaatiin keessumaa qeesaaronni Roomaa
dhiibbaa garaagaraa irraan ga'uudhaan sababa hinaaffaarraan kan ka'e gidiraawwan adda addaa kiristaanota irraan ga'uudhaan maal gochaa turanii ajjeesaa turaniiru jechuudha. Kana qofaa miti maqaawwan adda addaatti moggaasuudhaan yoo isaan waaqa tolfamaadhaaf waaqessuu didan yookaan xaa'otiiwwaniif yoo isaan waaqessuu yoo isaan didan hanga waaqa dhabdoota yookaan immoo nama gartokkee hanga jedhamuttidha. Fooniif dhiiga kiristoos yeroo isaan sooratan immoo maal jedhu daa'imman qalanii dhiiga isaanii dhuguu foon isaanis nyaatu jedhanii kiristaanotaan dhiibbaa akka isaan irraan ga'aa turan beekamaadha jechuudha. Eenyu qeesaaronni Roomaa kana bal'inaan ni ilaalla gara fuulduraatti jechuudha. Inni sadaffaan immoo maalidha? Seenaa mana kiristaanaa bara abbootaa yookaan immoo bara beektotaa kan jedhamu jechuudha. Seenaan mana kiristaanaa bara abbootaa yookaan bara beektotaa kan jedhamu kun yeroo itti hayyoonni mana kiristaanaa qara lama barnoota fooniinis barnoota hafuuraanis yeroo isaan itti argamanidha jechuudha. Seenaa mana kiristaanaa kana keessatti egaa yookaan seenaa mana kiristaanaa bara abbootaa yookaan bara beektotaa yookaan bara hayyootaa kan jennu kun bara 313 kaasee hanga bara 451 jechuudha. Barri kun egaa bara abbootiin amantaa qara lamaan itti argaman waan ta'eef jechuudha. Bara beektotaa yookaan immoo bara hayyoota jedhamee kan inni beekamu jechuudha. Yeroo kanatti egaa hayyoonni jiran hayyoota qara lamaati. Gama barnoota fooniinis gama barnoota hafuuraanis warreen hedduu cimna qaban yookaan immoo dandeettii qaban yookaan immoo kallattii kamiiniyyuu barsiisuu fi hubachiisuu bara danda'an waanta ta'eef barri kun egaa bara abbootaa jedhama. Haa ta'uutii baruma kana keessa immoo lolli ni baay'ata ture. Baruma hayyootaa yookaan bara beektotaa kana keessa lolli ni baay'ata ture. Dhiibbaan ni baay'ata ture. Gidiraan jira ture. Dhiigni hedduun bara kanatti dhangala'eera. Sababa kanaaf karaa biraa maal jedhamee beekama? Barri abbootaa yookaan immoo barri beektotaa kan jennu kun bara dukkanaallee jedhamee kan inni itti lakkaawwamaa ture ni jira jechuudha. Barichi bara dukkanaa jedhamee kan inni itti waamamaa ture illee ni jira. Seenaa mana kiristaanaatti keessatti jechuudha. Maaliif bara gidiraa fi dhiibbaan illee itti baay'ate waanta ta'eef jechuudha. Kanaaf egaa seenaa mana kiristaanaa barachuun eenyummaa keenya barachuudha. Seenaa mana kiristaanaa barachuun gaaffii eessaan dhufe jedhuuf deebii akka nuti argannuuf nu gargaara. Seenaa mana kiristaanaa barachuun fayyisaa sababa fayyinaa fi immoo akkuma kanaa immoo dawaan fayyina keenya eenyu akka ta'e eenyu akka amannuu fi maaliif akka amannu akka nuti beeknuuf nu gargaara jechuudha. Kanaaf hundumti keessan iyyuu viidiyoo kana koppii liinkii godhaa, sheer godhaa, duwiit godhaa akkuma kana yaada keessan immoo naaf kaa'a jechuudha. Yuutuubii kiyyaamuu deemaa sabiskiraayib godhaati naaf guddisaa isiniin jechuun barbaada. Koorsii kana kallattiiwwan afuriin argattu jechuudha. Tokkoffaa gama tiiktookiitiin TikTok irratti ni argattu viidiyoo isaa jechuudha. Akkuma kana YouTube irratti viidiyoo isaa, Telegram irratti barreeffaman, akkuma kana immoo Facebook irratti barreeffaman ni argattu isiniin jechuun barbaada.